Akkuma argitan kana jechaadha. Adiin amma kana jala dacha'e kun fuula keenyaaf hedduu barbaachisaadha. Hedduu fuula keenyaaf kan fayyadu waan adii tana jechaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanitti isin akka qabu isiniin jecha. Har'a viidiyoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Viidiyoo fuula namaa akkamitti bareechisuu akka dandeenyu viidiyoo tokko isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoochis akkuma argitan jechaadha. Jalqaba irratti buuphaa fayyadamna. Buuphaa fi baxaaxa yookaan dinnicha fayyadamna jechaadha. Baxaaxaa fi dinnicha walitti makameetiin akkamitti akka fuula keenya bareechisuu yookaan ammoo fuula keenya addeessuu kan garsiisudha jechaadha. Viidiyoon kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hedduu YouTube akkamitti akka rifeensa guddisan deebi'ee ammoo akkamitti akka fuula keenya akkamitti akka bareechisuu dandeenyu akkamitti akka addeessuu dandeenyu jechaadha. Wantoota akkana kanneen barsiisoo qabadhee isinii dhiyaadha. Har'a immoo viidiyoo kanaan isinii dhufe jechaadha. Mee gamanumaan gama viidiyoo keenyaatti isin dabarsinaa hanga xumura viidiyoo keenyaatti like, share, subscribe gochuudhaan nu hordofaa affeerra kenna. Gamanumaan gama viidiyoo keenyaatti dabarsaa nu hordofaa. Egaa daawwattoota keenya amma viidiyoo akkaataa itti dalagamuutti agarsiisaa jechaadha. Jalqaba irratti meeshaa akkanaa fayyadamtanii meeshaa akkanaa fi dinnicha jechaadha. Dinnicha yookaan baxaaxisaa akkanatti fayyadamtan jechaadha. Karaa gugurdaadhaan jechaadha. Mush karaa xiqqaa osoo hin ta'in karaa gugurdaadhaan fayyadamna. Maaliif akka yeroo muramu gugurdatee nuuf ifu jechaadha. Nuuf muramu akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Marga jirtan kana jechaadha. Haala kanaan murama. Yeroo jirtan kana jechaadha. Gosa kanatti deebi'ee akkamitti murama jechaadha dinnichi. Okay. Bifa kanaan dinnicha kanatti murra jechaadha. Akkuma argitan kana. Kun amma murree geessini jechaadha. Amma dinnichi geeffamee jira. Haala kanaan jechaadha. Akkuma argitan kana jechaadha. Haala kanaan dinnicha finnaa jechaadha. Booda itti aansinee akkanaa fidanna jechaadha. Saana akkanaatitti dinnichi keenya kanaan waan akkanaatiin jechaadha. Waan akkanaatiin sirriitti dhimbiifna jechaadha. Isuma kana dinnicha haala kanaan akkanatti irra goona. Akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Bishaan dinnichaadha. Haala kanaan haala argitan kanaan jala cuunfame jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Viidiyoo bishaanuma baxaaxisaa yookaan immoo bishaanuma dinnichaati jechaadha kan isin irraa cuunfitan. Kan nu barbaannu immoo fuula keenyaaf sirriitti kan fuula keenya addeessuu danda'u bishaan baxaaxisaa yookaan bishaan dinnichaati jechaadha. Waan akka bishaan itti osoo hin daballe jechaadha. Okay. Amma geessinee jirra jechaadha. Deebinee amma jechaadha. Kuni akkanumatti bishaan dinnichaa akkanumatti ta'a. Irraa fakkeenya xiqqoo isin agarsiisa waan ta'eef jechaadha. Inni lammaffaa waan itti daballu bishaan killeedhaati jechaadha. Bishaan boora yookaan adii sanis osoo ittiin daballe bishaan isii keessaa gadi jiidhu san qofa jechaadha. Baay'ee barbaachistii jechaadha. Isii tana fayyadamna jechaadha. Bishaan tana qofa fayyadamna. Isa kana qofa jechaadha. Amma bishaan killee qofa waan boora sanis hin qabu adii sanis hin qabu jechaadha. Isa kana qofa jecha kuna. Isi tanaa fi dinnichi baay'ee yoo walitti makamaniitiin jedhan bishaan fuula keenya hedduu diimessuu yookaan immoo hedduu addeessuu danda'an jechaadha. Yeroo hedduu fayyadamee waan arganeef jechaadha. Hedduu nama fayyada. Hedduu bu'aa gaarii galmeessee jira jechaadha. Waan kana fayyadameetiin jiru. Isinis argitanii dhiisoo osoo hin taane akka itti fayyadamtaniitiin irraa fayyadamuu taatan asumaan isin dhaamuu barbaada jechaadha.
deebitanii jechaadha amma kana lamaanii jechaadha amma argu jirtan jechaadha argu jirtanii amma bishaan dinnichaa jechaadha osoo wanta keessatti hin dabalin jechaadha bishaan dinnichaa amma kanatti hangaanii waan adii amma kuno jalatti dacha'e kana jechaadha adii kana jalatti dacha'e kanatu bishaan fuula keenyaaf sirriitti barbaachisaa jechaadha isa gubbarra dacha'e kanas gadi neexanii sirriitti waliin dho'itan jechaadha sirriitti yeroo akkanatti waliin dho'itaniitiin jettan akkanatti adii ta'a jechaadha innis deebi'e anamma waan yeroo waan irraa muraasa fakkeenya isin agarsiisaa jiruuf killeen amma naarraa guddatee jira waan ta'eef hundatti naqu jechaadha killee kana amma isin yeroo baay'inaan waan fayyadamtaniif kana hunda godhuu dandeettanii dinnichas baay'istanii dabaltanii dalagachuu dandeettan jechaadha mee maankaa takka killee itti aanaqu yeroo kun killee itti dabalee jira killee fi baxaaxa sirriitti waliin dha'aa jira jechaadha bishaan dinnichaadha yookaan bishaan baxaaxa killee wajjin akkanatti dabalee jira jecha killee isaa immoo booraa fi adii osoo hin taane killee bishaan killeedha qofa jechaadha bishaan killee osoo hin danfine jechaadha killee adii akkuma cabsitaniin jechaadha bishaan keessaa jigusan isaa jechaadha kan fayyadamnu mush adii sanii osoo hin ta'in yookaan ammoo boora san osoo hin ta'in isa kana jechaadha kan jala dachaatu adiin sun ammoo baay'ee fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha baay'ee bu'aa gaarii nuuf qabdi jechaadha amma isa lamaan kan egaa kanatti haala kanaan walitti dabaleetiin jenne booda deebinee wanti sadaffaadha kan itti dabaluu dandeenyu jechaadha harcee boqqollooti jechaadha boqqolloo namni hin beekne hin jiru harcee isaati jechaadha fakkeenyaaf isin agarsiisaa jira waan ta'eef mee gimmaasha maankaa itti dabalu jechaadha isa kanatti akkanatti dabala harceen kun ammoo harcee boqqolloo ta'uu qaba jechaadha harcee boqqolloo yoo hin taane harcee biraati miti harcee boqqollooti jechaadha egaa akkanatti itti dabaltan booda jechaadha harcee boqqolloo deebinee sirriitti waliin dho'ina jechaadha akkanatti akkuma argaa jirtan kana jechaadha kunoo amma haala kanaan waliin dhaheetiin jira harcee boqqolloodhaa fi bishaan dinnichaatii deebinee killeedha jechaadha hedduu isin fayyada hedduu fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha baay'ee ammoo fuula keenya bareechisaaf baay'ee fuula keenya addeessuu danda'a keessattuu warroota shamarraniitiif jechaadha baay'ee bu'aa qaba waan itti fayyadameetiin agarre waan ta'eef jechaadha laaltaniin dhiisinaa irraa fayyadamaa isin jedha haala amma argaa jirtan kanaan fuula keessan haala kanaan dibdanii jecha haala amma argaa jirtan kanaan fuula keenya irratti akkanatti dibnaa jechaadha baay'isni akkuma argaa jirtan kana jechaadha fuula keessan sirriitti akkanatti itti dibdanii sirriitti gadi qabdanii itti sukkumtanii itti diidan jechaadha egaa akkanatti itti diidan booda mumkin daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 yoo ofirra tursiiftan booda deebitanii hogguu inni isin irratti goggogee agartan fuula keessan irratti yeroo goggogeetiin jedhe osoo hin dhiqin dura fuula keessan irraa akkanatti waan goggogaan yookaan immoo faayinaan jechaadha akkuma argaa jirtan kanatti akkanatti ofirraa hidhanii jechaadha egaa akkanatti qulqullaa'ee booda fuula keessan egaa qulqullaa'ee booda deebitanii fuula keessan ni dhiitan jechaadha dawaa kana haala kanaan fayyadamtanii jechaadha torbaanitti si'a 2 si'a 3 fayyadamtan jechaadha egaa kana fayyadamtanii geessitanii booda waan kan isinirraa hafe jechaadha dawaa keessan kana kan isinirraa hafe kana deebitanii tallaaja keessa keettanii jechaadha tallaaja keessa keettanii akkuma heddumina isaatiin jechaadha yoo baay'ee dalaydan torbaan tokko isin fayyaduu danda'a yoo xiqqeessitanii yeroo takka fayyadamtan ta'e yoo nama san dibattan jechaadha waan isinirraa hafe ammoo yoo tallaaja keettan yoo tallaaja son kaa'in kan isinirraa ala turu ta'e hin bada waan ta'eef viidiyoo kana deebitanii dalaydaniitiin haala kanaa fayyadamuu dandeettan jechaadha video kiyyaarraa kanumaan xumura hedduu isin jaaladhaa galatoomaa isiniin jecha video kana like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna hanga video biraatii walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi